السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتنا بلوان كيا نجيك أبدو جرتو الحمد لله أرى لي فيديو هارق وبدأ سنين فجرا فيديو نرامو بلوان كيا كبياربا كسجراتني في ور بياربا كسجراتو قفصو انتاني ولما قالت تيو نموت بلوان كيا هند ساني تيو كم بيامبا بقتما كان كسجراني في كيستو كم بيا سود عربيا كسجراتو في قرصة إساق أباف إن شاء الله قرصة بلوما أكا ودوني ديما جرتوتي بيا عربا كان كيستي نمو كيستو بيا سودي كان كيستي نمو تقريبا كان عنك أبامي جديوكا يالام ودفقر من يالا ديمي يوكان يمو إبما كان يوفرت شكي وفلالتي سودا في غرمان يالا ديمي نمسو نمو ور بيا بقتما بيا رارو في كيستو متك توبيا كينا raadhu fi kana yoo ta'e naatoota kan alatti namni suni dhukkuba amma deemaa jiru kanaan qabamee irratti argamee jennaan marfee isa ajjeeftu yeroo san waraananii nama fayyaalessa miila isaatiin dhufee fulaalchisuu dhufe achumatti ajjeesan jedhee oduun deemaa jirti. Kanaafi kanarratti anillee xiqqoo tokko wanta natti dhagamee fi wanta natti fakkaate gorsa obbolummaa isiniif qooduuf inshallah keessattuu nu hundi kennaayyuu biyya Suudii qofa osoo hin taane biyyuma aalamarra jiru kana hundayyuu garuu arabdoota jennillee araba hunda walitti qabne waraabessa tokkumatu waa nyaata mara maqaan badaa nutti ta'a. Arabdoonni tokko tokko ka garaa laafanillee hima jiranii garuu haataatu irra guddoon arabaa namaaf naatoo hin qabani. Wanti kun dhibeen amma deemaa jiru kun dhibee dawaa qabu miti. Mana yaala wanti dhaqamuu fi yoo ka qabamanii jedhanii dhibeen kun namatti hammaatee hafuura baafachuu nama dadhabsiisee hafuura namatti qabee jedhee somba nama qabee mana yaalaa deemanii akka hafuura baafatuu danda'anii qoricha garagaraa doktoraan ilaalamanii gortootu nama gargaaree haala sanii yoo dandamataniif ka mana yaalaa deeman malee wanta takka qoricha isaa qabaatee oti mana yaalaa deemtessi namaa kenname kanamarraa fayyuu miti. Kanaaf obboleewwan kiyya yoo xiqqishumallee mana keessatti ka isin dhukkubu ta'e daftanii of laalchisuuf gara mana yaalaa hin deemina. Mana yaalaa yoo deeman wanti takka kanamaa godhamu hin jiru. Nama itti baay'ate yoo itti baay'ate ruuhin guyyuma rabbi baafti haa taatu sababa doktora agasumaa fi sababa argatuuf gara mana yaalaa deeman malee keessattuu dhibeen amma deemu kun takka qoricha hin qabu. Kanaaf yoo mana keessatti of shakkitanii jettan mana yaalaa qofa deemuu miti warruma bira hojjettan madaamtota keessanitti iyyuu hin himina. Naatoo namaaf hin qabanii yoo xiqqoo tokkoti si dhukkubee wanta kana sirratti arganii si shakkanii jedhani siif hin yaadan haadhaaf abbaa keetiiti miti ofiisiitii qabamtee maatii kenna nu galaafatti ijoollee kenna nurraa galaafatti sababa jedhuuni siif nahuu dhiisaniiti maatii isaaniitii nahanii yeroo kana ammoo wanta hin yaadamne miidhaa garagaraa faasirra geessuu dandahan waan ta'eefi yoo ka dhibee kanaan of shakkitan ta'e obboleewwan kiyya wanti isin gochuu qabdani dhibeen kun tokkoffaarratti nama ganni isaa dargaggeessa ta'e ganni isaa xiqqoo cimaa humna qabu kana yoo dhibee akka sukkaaraa akka dhiigaa dhibee babbadaa duraan qaama keessaa yoo hin qabaatin akkanatti dafee nama hin dadhabsiisu nama gadi nama hin buufatu. Kanaaf yeroo isa ofirratti shakkanii wanta akka qufaa nama qabee qoonqoo kana faa nama cufuu jalqabee funnaan kana nama hidhuu jalqabeeti gororroo kana faa keessa nama hooksisuu wanta adda addaa dadhabbii garagaraa akkasitti dhageessisu ta'e isumayyoo osoo hin taane wantuma akka qufaa yeroo duraan isin qabu saniyyoo ka isin qabu ta'e haga warra bira jirtan san yookaan ammoo mana yaalaa deemtaniif laalchifne duratti manuma keessan keessa taa'ati of yaalaadha. Wanti kun yeroodhaan hagani namatti hin guddanne yoo ofirraa yaalan ta'e dandammii argatanii wanta ofirraa yaalaniin ammoo wanta akkasii yoo ofirratti argitan bishaan xiqqoo tokko uwwiftanii soogiddaa wajjitti maktanii qoonqoo keessan kana yoo ka isin hooksisu ta'e bishaan san keessa kurkur gootanii qoonqoo kana keessa sosochooftanii deebitanii wanta akka loomii faa yoo irratti xuxxuxxatanii soogiddilleen loomilleen ta'ee baakteeriyaan najjeessa yoo itti deddeebi'anii jedhanii dafee achuman namarraa gadi caba haga qaama keessa nama gadi hin seenne yeroo inni nama qabeessa yoo dafanii ofirraa ittisanii jalaa dandamachuu dandahan waan ta'eef ammas wanta oo'aa baay'ifnee itti dhuguudha wanta akka shaayii faa zanjabiila wajjin walitti danfisnee yoo ka qoonqoo kenna kana keessa gubnu ka ta'e loomii kana yoo ka fuffunfannu xuxxuxxannu ta'e wanti sun nu gadhiisuun faa mala. Kanaaf osoo warrattuu nimne ofuma kennaa mana keessa teennee of yaaluu qabna. Ammas yoo ka argannu ta'e wanta akka absuudaa gurraacha hundi kennayyuu hin beeyna jedhee yaada ammas
shifuu yookaan ammoo feexoo isa jedhamu sani viidiyoo as dura hojjedhe irratti shifuu maalettanii hedduu na gaafattanii jirtanii namoonni beektan shifuudhaan hin beektanii kan beeyne ammoo feexoo jedhama absuudaa gurraachaa fi feexoo qullubbii adii daa'ima wajjin walitti makneeti ammas loomii yoo arganne wajjitti daane sirritti wal keessa makneeti wanta kana sadeen shifuu fi absuudaa gurraacha walitti daaknee qullubbii adii illee itti daaknee damma qulqulluu wajjin walitti daballeeti loomii itti daanee sirritti wal keessa makna ganama garaa qullatti yoo wanti kunuun irratti hin argamin iyyuu wanta kana yoo ka fudhannu ta'e garaa qullaa yoo xiqqaate maankaa tokko yookaan lama yoo ka fudhannu ta'e qaamni keenya dandeettii dhibee ofirraa ittisuu nuuf horata yoo wanta kana ganama subii garaa qullatti ka fudhannu ta'e akkasuma yoo ka nu qabee nutti dhufee jedhu ta'e illee wanti kun osoo inni qaama keenya keessa deemee nurratti hin baay'isne yeroo inni nutti dhufu san dafne yoo kafirraa fudhannu ta'e dandee qullubbii adii illeen ammas loomii illeen absuudaa gurraacha shifuu yookaan feexoon sun illeen dandeettii vaayirasii ajjeesuu qabani antibakteeriyaalii of keessaa qaba loomiin sun faan yeroodhaan vaayirasii sanurraa ajjeesa jechuudha yoo haga inni nutti hin baay'anne wanta kana ka fudhannu ta'e kana yoo jedhamu dawaa isaati jechuu miti haa ta'uu haga inni nutti hin baay'anne yoo ka yeroodhaan ofirraa ittifnu ta'e haala kanaan ofirraa ittisuu dandeenya osoo mana yaalaa hin deemne mana yaalaa ka deemnu ta'e qorichallee humaa qorichi isaa addunyaan hundiyyuu barbaaddee dhabaa jirti gammaatu hin arganne uummata akka hin argannu wanti nu argannu biyyaan baa keessa jirraa marfema hin taane nu waraananii lubbuu keenya nu galaafatudha wanta biraa nu godhanii arabdoota illee taanan as durallee dhugaa ta'u rabbitu beeka warra wanta san fuudhee jedhe feestaalii fuulatti gadi kaanii fooqirraa gadi darban jechee dhaga'ee jira kanaaf obboleewwan kiyyaa bakka jirtanitti of eeggadhaa isiniin jedha inshaallah rabbiin bakka jirrutti nu haa eegu hunda keenyaayyuu hamtuun nun arginee nurraa haa deebisuu wanta ummata weerarsaa jiru kanallee rabbiin addunyaa keessaa nurraa gadi haa fuudhu nu cinqee dadhabnee barakaa soomaa ka as deemaa jiru kanaan rabbiin nurraa haa xaraguu ramadaana as deemaa jira ji'ulfaata as deemaa jira rabbiin guddaan addunyaa kana keessaa nurraa haa fuudhu dhabama haa godhu nullee nurraa haa qabu inshaallah kana fakkaata obboleewwan kiyyaa bakkuma jirrutti haa of eenuu sirritti haa of eenuu lubbuu tun taphaa miti yoo takka baate lama hin deebitu osoo nu warra keenya maatii keenya ijaan hin argine biyyaan baa keessatti ajalli yoo dhufe jira guyyaa kana dhufa jedheen namatti hin himatu garuu akkanatti ka wanta hin taane harka namaatiin illee ajala ofii malee dabruullee wanta nama yaaddessaati kanaaf bakka jirru taafeenu siniin jedha inshaallah viidiyoon narraa kana fakkaata xiqqoo tokkollee ta'uu isin fayyada jedhee yaada inshaallah yoo jaallattan like share comment subscribe gochuu hin dagatina ga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti har'aaf assalaamu alaykum wa rahmatullahi وبركاته فاتلو ساتا يا رب الراقب انت مرتين غرمونجين هيرم تيدي سيالن تيد هيرم بولي تربا تقلت ترباني كران سنتي ولا امباد كبيرو اوز مريسا كسب بولال اندين يا رب الراقب انا بولنتا دايلا اما يكون بوليا تلاتيتو تلاتيت كالمتين كاقلتين تجلبا بندين تشريع السلام اقود يا رب نوغود عيسى كاين ala galeni agar tehimi fute kenni ya rabbi jalanu baad nama qotilena ma o kama la fa'ru magwam inni biyabahu yo kabiyetahu yo kamarsani qabu yo kawagni galu warasani galu robani dalu aran jalli silmi yudi gubban tirri arara dabata kalbaji iyafat so mawjidi de usaloni tifide ibira kam faludi de ada bargadi de shawaya burre fide kabile harka quando boxi vuol tirare ara wakni tigale donti obru sene yeti tishallage karbala biro timbaye ya rabbi najanu ba tumana bandarin ulantana damdarin yudibaton darin harmi anan indarin sirendi isani tindarin sari ya rabbi dowi yeti sillela fajira otumallen gorsa kende abba warralle nam hinafa hadisa qur'ana dowi yeti bibi yasen haybi namatti bus dalde supasena magol abba warra bakati male nam amba birantai urumon biftu atat
Itu ganama hatat, itu kendisa hatat, bater arba hatat, wacana nengka hatat, bainumma ke rangsa hatat, salsa warse hatat, baretma farse hatat, ajumma galana hatat, kashumma bifle hatat, bifle rak undala hatat, undala ragota hatat, kashumma bifle hatat, bifle rak undala hatat, undala ragota hatat. Allahumma salli ala Muhammad.